Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Baroota 1992, 93, 94 sana boodas yeroo muraasaatti itti fufee jechaanis gaa bara mootummaa Ihaadeeg isa olaantummaa Hiwaat jala ture keessa mooraalee waraanaa uummata Oromoo biratti bal'inaan keessa beekaman keessaa kanneen akka Dhidheessaa, Ursoo, Bilaatee fa'itu yaadatama. Sababni isaas immoo akkuma addunyaan iyyuu dhaga'ee argees ajaa'ibsiifate si'a tokkicha seenaan biyya lafaa keessatti kan hin mul'atin si'a tokkicha saba tokkorraa sababa ilaalchaaf ejjennoo poolitikaa qofaan uummanni 20,000 ol ta'u mooraalee waraanaa kana sadanitti waan guurameef Oromoota umrii garaagaraa saala adda addaa ogummaa garaagaraarraa bakka adda addaatti waliigala Oromiyaarraa kan guuraman jechaadha. Waggaa lamaan darbe kanammoo jechaan bara amma jijjiirama jedhamee himamaa jiru kanammoo jechuunis bara mootummaa Ihaadeeg kan olaantummaa OPDO kaleessaa ODP irraatiin gaggeeffamaa jiru keessa immoo mooraa waraanaa jechuu baannus mooraa leenjii poolisii Sanqalleetu ifatti beekama. Sababni isaas sanuma wal fakkaata. Oromoota kumoota hedduutti lakkaa'amantu iyyuu amma sababa ilaalcha pooletikaatiin akka amantaa uummata Oromoota akka amantaa addunyaatti achitti guuramanii waan jiruuf. Haa ta'u malee waan achi keessa jiru lakkoofsi hidhamtoota Oromoo meeqa? Eessa fa'i walitti dhufan laata? Sababni isaanii hoo akkamitti qabaman laata? Achi keessattuu haalli qabaa haalli jireenyaa maal fakkaata? Maal immoo hojjetu yeroo achi keessatti qabamanii ta'an kana? Kan jedhu irratti amma yoonaa odeeffannoon achi keessaa baatu baay'ee xiqqaa kan taate isheenuu kan mimicciiramte kan cicciramte kan akka jirutti guutuu imeejii mooraa sanaa kan kennuu hin dandeenyedha. Akka carraa ta'e har'a nama baatilee muraasa mooraa Sanqallee sana keessa dabarse tokko argannee hanga danda'ame uummata keenyaafis qaamolee dhimmi kun ilaaluufis qaamilee haqaa, qaamilee mirga dhala namoomaa, qaamilee dimookiraasiitiif hubannoo qaban irraa hanga tokko kanuuf cal jennee keessummaa godhannee dhiyaannee jirra. Obbo Malkaa Dheeressaa jedhamu. Obbo Malkaan amma kan jiran Meelboorn Awustiraaliyaadha. Yeruma manadhaa kan keessa turanitti sana durasii lammii biyya Awustiraaliyaati. Kan irraa fadhe tokko yommuu lammummaan biyya alaa kunoo tikeen yookaan eegumsi ittisni dippiloomaasii hagam gargaareera laata? Yaalii akkamii godhame maaltu argame kan jedhu kan dabalaniitu nuu himu. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Obbo Malkaa waa hunda duraa yeroo keetii fi baay'ee galatoomu isin jechuun barbaada. Umriidhaan badaa waan walirraa fagaatu natti fakkaatu. Wal beekna simatti fakkaatu duraan yeroo urjii gaazexaa durii waajjira keenyatti deddeebi'aa turte na yaadadha. Kanuma irraa kan ka'e egaa aatisii jennee ol waamna. Naa fudhatte sana mana. Waa hunda dura maqaa Oromiyaanis Neetwoork maqaa hordoftoota ONN fi sagantaa hubannaatiin ogeessa teeknika keenyaa Nuuree Sabaa wajjin ta'een baay'ee galatoomsin jechuun barbaada. Galatoomi obbo Tasfaayee aatisii ONN irratti na dhiyeessuu keessanii fi galatooma. Dhugaa dubbachuudhaaf keessa uummata Oromoo firoonni isaanii hiriyoottan isaanii Sanqallee keessatti qabamanii jiranuu fi carraa guddaa natti fakkaata. Nama achi keessatti yeroo dabarse amma irraa kan bahee karaa miidiyaa haala jiru ibsee wantoonni arganne isumayyuu immoo miti humnoonni garaagaraa sadarkaa biyyaattis sadarkaa godinaattis yookaan sadarkaa Afrikaattis sadarkaa addunyaattis jiran illee tarii odeeffannoo kanan barbaadu ta'a hundumaaf carraa gaarii natti fakkaata. Mee ittiin jalqabuudhaaf akkamitti qabamtee eessatti qabame? Egaa wanti tokko atillee irra deebi'uu barbaachisu uummata keenya gurra buusuu nan barbaadu. Egaa obbo
malkaanis akkuma Oromoota akkuma hedduu warra yeroo dheeraa biyyaan baas turanii biyya isaanii ilaaluudhaaf fira sarbuudhaaf gara biyyaatti deebi'an keessaa nama tokkodha. Kanas hubachiisuu barbaanna. Mee akkamitti eessatti si qabanii sababni isaan si kennan maali laata? Gaariidha. Ani kan na qabani naannoo Buraayyuu Kattaa jedhamurraa gara Askootti otoo deemaa jiru. Naannoo Askoorraa immoo Addis Safar bakka jedhamu naannoo kanatti poolisoonni nama Finfinnee keessaatii gara Buraayyuutti seenaa jiru qabanii sakatta'aa turanii. Ani immoo kan inni dhufaa jiru Buraayyuurraatiin gara Askoottiin seenaa jira. Nawaamanii eessaa dhufta jedhanii na gaafatanii. Anillee immoo kan inni dhufaa ture waajjira adda bilisummaa Oromoo Buraayyuurraatiin gara Askoottiin deebi'aa jira. Achi dhaqeen dhufaan jira jedheen itti hime. Sana booda gara mana poolisii buufata poolisii na geessanii. Buufanni poolisiis immoo iyyuu na gaafate. Anis nama waajjira adda bilisummaa Oromoorraan hojjetaa jira. Kanas immoo bifa seera qabeessaan biiroo bannee hojjetaa jirra jedheen itti hime. Garuu isaan sana hundumaa dhiisanii mana hidhaa buufata poolisii dura na tursiisanii jechuudha. Buufata poolisii isa kam? Buufata poolisii Buraayyuu aanaa tokkoffaa. Kun yoom laata ammoo yaadattu nutti yoomirraa kaasanii immoo gara Sanqalleetti si dabarsan? Kuni baatii waxabajjii 24 ansaanii to'annaa jala na oolchanii buufata poolisii kana gara guyyaa arfan tokko turre. Namoonni na duras immoo Oromoota ta'anii baay'een achi keessa turaniiru. 7 kan turan jiru, ji'a tokko kan turan jiru. Walumatti nu qabaniitiin egaa gara Sanqalleetti nu dabarsanii jechuudha. Sanqallee yoomirraa ka'eeti kan si dabarsanii? Achumaan immoo achi keessattuu akkuma arganiin akkuma achiin gaaniin ol naqumoo karaa adda addaatiin adda adda foo'utu jira laata? Fakkeenyaaf umriidhaan, saalaan, karaa ogummaatiinis, sadarkaa barnootaatiinis yookaan immoo yoo tarii walitti hidhannaa dhaabaa wajjin qaban qoratu yoo ta'e itti gaafatamummaa dhaaba keessatti qaban waan akkasii kanaan addaan foo'uun jira moolumatti. Walumaa gala yeroo iyyuu buufata poolisii Buraayyuu kana turre aanaa tokkoffaa mana baay'ee dhiphoo taate tokko keessa foddaa kan hin qabne gara nama 22-23 ta'aniit keessatti hidhamaa turre. Achi keessatti namni hidhamee jirus immoo deeggaraa adda bilisummaa Oromooti, miseensa adda bilisummaa Oromooti jedhaniiti namoota kana kan hidhaniiran. Xumura irratti yeroo gara Sanqalleetti ani fi kiyya gara guyyaa 3-4 achi ture. Namni 7 ture jira, ji'a tokko ture jira. Yeroo iyyuu jechuun buufata poolisii kana jechaa keessanii? Buufata poolisii. Buufata poolisiitti namoonni kun hidhamanii mataa'u malee gaaffiin hin jiru. Kanaan illee na gaafatanii dhimma itti hidhamtuufuu hin qabdu jedhanii deebisaniitiin gara Sanqalleetti nu erganii. Sanqallee erga geenye namoonni Sanqalleetti dhufanii tokkoffaa guutummaa Oromiyaa keessaati. Namni jaarsi jira, dubartiin jirti, ijoolleen jiru. Namni lakkoofsaan inni egaa lakkoofsa sirrii ta'e hin qabnu. Inni kaan 10,000 jedhu jira. 5,000 jedhu jira, 3,000 kan jedhu jira. Egaa lakkoofsa sirrii ta'e argachuuf xinnoo rakkisaadha jechuudha. Namni baay'ee waan ta'eef nuti illee amma kana odeeffannoo argachuuf mirga waan hin qabneef lakkoofsa hin beeknu. Garuu han arginu jaarsi umuriinsaa waggaa 70 fa'aa kan ta'anti jiru. Ijoollee xixiqqaan umuriin isaanii ganna 12-13 kan ta'an jiru. Dubartii ulfi jirti. Abbaan manaa fi manaa hidhamaniiran jiru. Nama immoo kan nu hidhani akkaataa bakka dhufnerraati. Fakkeenyaaf warra Buraayyuurraa dhaqne warra Salaalee irraa dhufan nutti dabalanii gara nama 70 wayii
mana tokko keessa nu tursiisan. Warra zoonii Bunnoo Baddellee irraa dhufe doormii tokko keessa kaa'u. Warra Gujii irraa dhufe akkuma baay'ina isaaniitiin doormii 3, 4, 5 keessa kaa'u akkuma akka kanaa kaa'u jechuudha. Akkuma akka dhufneen bakka dhufneen nu kaa'u mana tokko keessa. Garuu akkasumayyuu ta'e immoo haardikoorii jedhanii namoota keessaa funaananii mana tokko keessa kaa'anii dhuma adda addaarraa walitti qabanii torchii gochuuf jechuudhaan mana tokkotti walitti qabanii ni jiru. Mana hundumaa keessaa walitti qabanii immoo. Sadarkaa umriitti ijoolleen waggaa 12 akka jirtu nu kaafteetta maanguddoo waggaa 70. Fiinxi kun lamaan ni baay'ee ol kaaniif hin baay'ee xiqqaan kun yeroo baay'ee politikaalis aktiivii miti. Seerumaan immoo keessaa ijoolleen addatti ilaalamti. Maal sababni isaanumatiyyuu badii dalage jedhameeti immoo isaanumatiyyuu dhimma politikaatiin barbaadame immoo tarii maatiidhuma wajjin argataniit. Maali ijoolleen waggaa 12 akkamitti dhufte laata? Hubachuu dandeesseetta? Egaa warra Buraayyuu keessa ijoolleen waggaa 12, 13, 14 hin jirani. Baay'een nu bira mucaa ijoollee waggaa 17 akkas argeera. Gurbaan ijoollee waggaa 17 kuni deeggaraa adda bilisummaa Oromoo jedhameeti qabameera. Mana hidhaa wayyaanee kana keessatti, mana hidhaa warra mootummaa kana keessatti immoo yeroo baay'ee deddeebi'ee hidhamaa kan turedha. Ijoollee warri kaan kan dhufanii baay'een isaanii ijoollee warri tiineejiin kun lixa Oromiyaarraati. Yeroon gaafadhu maaliif dhufanii ijoolleedha isaan umuriin isaanii jedheen yeroo namoota gaafadhu immoo deeggaraa adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoof galaalaattu. Adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhaniitiniin akka qabamanii achi jiran dhagaheera. Rasaasaan miilli isaallee mucaan tokko rukutamee achi keessatti baay'ee kan gidiraa argaa ture. Rukutamuu isaa qofa otoo hin taanellee immoo adaba ispoortii jedhanii miilla isaa rukutamee kana ol kaasi jedhaniitiniin yeroo iyyuu baay'ee isa iyyisiisanii argaayyuun ture dhagaheerallee fuma koollee jechuudha. Haa ta'u ijoolleen kunis kan qabamanii dhufan adda bilisummaa Oromoo deeggartuu jedhamaniiti jecha namootan odeeffannoo irraa argadheerraa hubadheera jechuudha. Wanti isaa baay'ee wal fakkaata jechuun danda'ama. Sabara akkuma 1992-93 kana wajjin bara sanas ani dhidheessa na buusanii turanii daa'ima waggaa 7 fi maanguddoo waggaa 93 kan ifatti ofii kootti argee yeroo wajjin dabarsee yeroo isaan bakka tokkotti walitti nu guuran kan wal argaa turre jira. Inni kan daa'ima waggaa 7 abbaa isaatiiyyuu dabbalummaadhaan shakkama. Dabbalummaa adda bilisummaa Oromootiin yeroo dhaabni chaartara keessa ture. Abbaadhaa wajjin karaa adeemu imalarra jiru otoobisii irraa qaban. Wanta waan fedhe yoo ta'u biyya seerri jirutti waan sadarkaa bilchina sammuu jedhamu tokkotu jira. Level of maturity daa'imni kun ol adeemtuun kun waan ittiin himatamte kana dalaguudha. Sammuun si hagam bilchaataadha. Hagam adda baafachuu dandeessi. Adda baafattee immoo murteeffachuu hagam dandeettii isheen qabdu. Kanatti ilaalama. Lubbuu ajjeesuu, lubbuu baasuu illee qabamte ijoolleen juuniyer jedhamanu kan waggaa 18 gadi kun addatti ilaalamu. Kanaaf egaa wanti sana wajjin wal fakkaata jechaadha. Inni dhidheessaa sana caalaa jira. Karaan duras dubbadheera. Daa'ima baatii tokkollee mooraa waraanaa dhidheessaa fidaniiru oofanii waraanni haadige. Kun akkamitti ta'ee kun baay'ee nama ajaa'ibuu danda'a. Haadhatu deesse reefu baatii tokko ciifti. Naannoon sun tarii naannoo waraanni keessa darbeef yookaan immoo naannoo duratti waraanni keessa qubatee jiru yeroo mooraa adda addaatti galee ture waraanni dhaabaa. Buna danfiftee obaaftee jechuudhaan haadha qabani. Akkan qoradhee hubadheetti tarii garaa naa laafu jetteetii mucaa fudhattee kaate haati mucaa kan baatii tokko reefu deesse akka aadaatti warra akkasii kun sireerraa hin kaa'anu. Baatii tokko caalaa baatii lamayyuu
Jarri garuu wanta akkasii isaan biran jiru gara laafina wanti dhabuun jiru geessanii xiqqoo ishee itti qaanaan fakkaata hidhamaa isa kaanirraa adda baasanii qarqaratti hidhanii bakka nyaanni itti qophaa'u tokkotti akkasana ture kana gaalaa madaamni waggaa 7 suni yoo shakkames yoo yakka qabaates abbaa isaati. Waanuma mucaadhaa hojii wal qabu waan akkasii kana egaa xiqqoo ishee wanti nama gaddisiisu nama qaanessu bara mootummaan yookaan humni biyya bulchuu Oromoodha jedhame isa durii caalaatti isayyuu addatti Oromoo qofa gaamaneedhaa kana keessattis kan irra caalaatti argite kan beekamus amma irra caalaan dhibba keessa arga 95 xiqqaate akka Oromoo ta'etti himama. Kana maaltu godhama gaa achi keessatti maalinni akeekni nama kana achitti guuruu kun hamni kun jechuun akka ruumariitti wanti himamuun jira wanti immoo kana ta'uu danda'a jedhamee immoo kan ilaalamuudhaaf haaromsa duratti jedhaa turan sana 1992-93 kanuma ture haaromsa jedhanii taaddisoo yaani ilaalcha namoota kana jijjiirsuu kan jedhu amma sababni isaa maal ilaata maaltu godhama achi keessatti? Gaariidha egaa erguma adda bilisummaa Oromoo hooggannisaa gara biyyaatti deebi'ee booda erguma jijjiiramni dhufee hidhaan kun isa sanqallee qofa miti isinis beektu. Qeerroon Oromoo inni wareegama guddaa kafalee jijjiirama kana fide ammallee hidhaa keessa jira ammallee rakkoo keessa jira. Kanuma dura xollaa'ee keessatti marsaa 4-5 ijoollee dargaggoo Oromoo kana achi keessatti ukkaamsanii haaromsa ka jedhu kan dubbiinsaa waa hiika wayii hin qabne gidirsaa turaniiru. Amma isa sanqallee kanattis yeroo deebinu dhibba keessaa 95 yookaan 98 otoo hin taane dhibba keessaa 100 Oromoodhuma achan jiru. Namni sanqallee keessatti hidhamee jiru. Namni sanqalleetti yeroo dura bakka adda addaarraa zoonii Oromiyaa adda addaarraa walitti yeroo fidani adda bilisummaa Oromoo deeggartuu miseensa adda bilisummaa Oromooti jechuutiin namoota kana kan fidan. Fidanii manni tokko manni isaa gurguddaadha akka nama 75-78 itti nu galchan jechuudha. Gadi ba'uun nuuf hin ayyamu mana. Sa'aatii 24 mana keessa jirra. Tarii ganama barii gara mana tooyileettii dhaqnaa galgala takkaa nu geessu kanarraa kan hafee manuma keessa jirra jechuudha. Guyyuma tokko namni isinii dhufanii shaneedha fa'aan jedhanii dubbatanii dhagaheera. Hanganarraa fi namni kana balleessitaniittus nuun jedheen jiru. Nuti san balleessine irruu hin qabu. Namoonni na waliin jiran hundumaa qoradheera. Karaarraa qabamanii, iddoo hojiirraa qabamanii, namoonni warri kaan barsiisota yuunivarsiitiiti, warri kaan barsiisota haayiskuuliiti, warri kaan namni kaan qotee bulaadha. Nama hojii adda addaa qabu, nama jireenya isaa gaggeessataa jiru. Walitti qabanii fidanii achi kaa'an malee reebbitii nurra geessisuu, nyaata nu dhorkachuu waan kanarraa hafe hamma ani beekutti nama waa kana balleessiteetta kana gooteetta jedhanii gaafatanii ani hin dhageenye ruumii ani jiru keessatti namni akka kanaa gaafatameeru ani quban qabu karaa koo anaanis nan gaafanne jechuudha. Wanti sagantaan ba'ee fi walitti sin qabanii akka barnootaa yookaan leenjii wayii jechuun egaa yeroo dhidheessaa sana sagantaanuma qabatanii guyyaa 5 sa'aatii murtaadhaa fi wixataa amma jimaataatti jechaadha dabballoonni egaa isaan dabballoota isaan gurguddoodhaan warra koree gidduuti na yaadadha warra koree gidduu odeeffaa ofiidiyooti dhufuu isatti oolu waan akkasii ija ilaalcha isaanii ejjennoo isaanii poolitikaa isaanii kan Ihaadig walumaa galatti kana barsiisuu irratti yeroo danda'ameef immoo kan adda bilisummaa Oromoo wajjin walitti qabaa waan akkasii hin jiru amma. Hin jiru waan akkasii hannu barsiisanis hin qabanii silas immoo bari wanti tokko irra deddeebi'an yoo dubbatanii dhugaayyuu fakkaataa malee nuti
namoonni amma sanqallee turre baay'een isaanii ani hin gaafadhe namoota professionaalii hojii adda addaa hojjetanii hojii dhuunfaa isaanii kan hojjetanii namoota akkasiiti. Waa dirree waraanaa tokkotti nu qabaniiru miti. Yookaan immoo nuti dhaaba siyaasa gara biraa ta'uunis mirgadha kun akkuma Itoophiyaatti illee afaaniin kan odeeffamu hojiirra ooluudha dide malee. Namoota akkasii walitti qabanii leenjiin kennan silaas jiraachuu iyyuu hin qabu ture. Haa ta'u sababii dimookiraasiin jedhame sun hojiirra hin oolle namoota adda addaa qabanii maqaa leenjiitiin achitti mankaraarsaa jiru. Adabaa jiru maqaa leenjiitiin. Malee leenjii namni leenjifamu tokko walii galteetti ta'uu jira yookaan isa leenjifamuuf isa leenjii kennu gidduutti. Nuti waan akkasii wal biraatiin qabnu. Nuti miseensa dhaaba isaaniis miti. Uummanni achi jirus immoo miseensa dhaaba isaanii miti. Wanta nu leenjisanis hin jiru silas nu leenjisuun isaaniiyyuu seera miti. Humnumaan seeraan alanii dhimma ba'aniiti iddoo adda addaatti nama rakkisu malee unuun garuu waan dhufanii nutti dubbatan nu leenjisanis hin jiru waan nutti himanis hin jiru. Gara baatii 3 mana keessatti ukkaamsanii nu kaa'anii sana booda geejiba yoo qopheeffattanii galuu dandeessu jedhanii gadi nu lakkisan malee waan nu leenjisanis hin jiru. Geejiba isinii dhiyeessuunis hin jiru. Tajaajilli geejibaa immoo naannoo sana jiraa? Tajaajilli geejibaa hin jiru. Amma nuun erga baatii 3 kan ta'u achi keessatti nyaata otoo nuun kenniin tajaajila tokko otoo nuuf hin kenniin nu rakkisaa erga turanii booda gaaf tokko ganama nu waamanii walitti nu qabanii akkanatti fakkaatutti nama itti gaafatamaa achi keessaatiin natti fakkaata. Yooyyuu geejiba keessan qopheeffachuu dandeessu taatanii akka hiikamtanii murtaa'eera. Yoo as turtanii kana caalaayyuu rakkattu asitti hamma mootummaan geejiba isiniif qopheessutti. Kanaafuu yoo ofii keessan immoo qopheessachuu kan dandeessan ta'e galuu ni dandeessu jedhanii sana booda nam tokko abbaan qabeenyaa tokko Muusaa kan jedhamuufiniin Heddee kan jedhamu isaan lamaan harka baasanii nuti geejiba qopheessinee fudhannee galla jedhanii sana booda gara Hambootti isaanumti achuma sanqallee dhumarraa bilbilanii natti fakkaata qopheessanii geejibni nu dhufee gara Buraayyuu warri deemnu kanumaan gallee jechuudha. Waa'ee reebichi faanis irratti hidhamtoota irratti raawwatamuun na tuqxee turte kana karaa ilaaluun oduun isaanii tokko ba'aa ture kan dhahamanii mataan dhoo'ee jiru jedhu yeroo ispoortii kana fa'aa hojjechiisanuu karaa biraas immoo iyyuu arraba nama tuqu fa'aa arraba sammuu namaa tuqu kana fa'aa gochaadhuma fokkisaa raawwachuu kana fa'aa jira jedhu kanan illee maqaa dha'uun barbaanne kan dhageenyetti tarii waan argite. Karaa kanaanoo hagam dhugaadha laata wanti kun? Reebichi ni ture. Reebicha tokkoffaa namoota jumlaatiin walitti qabanii dullaatiin reebuu, ispoortii humnaa ol ta'e nama nyaata gahaa hin qabne hojjechiisuutiin adabuu kun hunduu ni ture. Hundumti keenya illee anillee baay'ee waan kuni namumti poolisoonni kun ijoollee Oromooti. Professionaalii poolisiin tokko nama to'annaa jala jiru dullaatiin reebuun wanta professionaalii isaa hin taane hojii isaarraa ala bahee hojjetaa jechuudha. Ergamni poolisii nama reebuu miti. Garuu poolisii dhumti Oromoo deebi'anii ijoollee Oromoo yeroo dullaatiin akkuma ati jette yeroo mataadhaan buruqsan yeroo lafarra gangashanii tuman yeroo iyyisiisan arguun baay'ee nama dhukkubsaa. Haalli kuni hamma gaafa mooraa sanaa baanutti dargaggoota Oromoo achi keessatti hidhaman qeerroo Oromoo irratti raawwataa ture sirrii. Inni waa'ee summiidhaan ijoollee miidhuuf yaalame jedhame tokko laata hagam dhugaadhaan xiqqoo ishee miidiyaanis keessaa warra hospitaalatti geeffame kanallee haasofsiisuu yaalaniiru. Haa ta'u malee sababa adda addaa kennanii asii wajjin waliin dha'uun yaalameera karaa mootummaatiin. Maal fakkaata ture? Wanti sun maal inni? Akkamitti himame achi keessatti? Akkamitti hubattani? Haal sanqallee ilaashiseetiniin
ani summii haa ta'u summiin hin ta'inii karaa koo hin beekuun qabu kuni wanta ogeessotaan adda bahuu danda'udha. Ani akka fiikootti immoo yeroon tilmaamu summii otoo hin taane hir'ina nyaataatiin nyaata dhorkachuutiin nama tursiisan yeroo dheeraa. Sana booda namoonni mana keessatti hir'ina nyaataatiin kan ka'e ni kukkufani jechuudha. Yeroo kufanii wal'aanuufis humna isaaniitii ol ta'ee namni baay'ee nama 100 lakkaa'amudha. Red Cross waamanii Red Cross galchanii nyaata gogaa Red Cross guyyaa tokkoof kenne nama sakaanii achumatti wal'aananii sakaan immoo gara hospitaalaa geessanii akka kanaati akkanatti fakkaatutti hir'ina nyaataarraan kan ka'edha inni sanqallee ture. Red Cross kun warra biyya keessaa moo warra kan addunyaati? Warra biyya keessaati. Biyya keessaayyuu achuma warra naannoodhuma hamboo turan jechuudha. Nu tuqxeetta hanqina nyaatarraa kan ka'e miidhaan qaqqabuu jette egaa namni nyaata qofayyuu miti egaa keessaa haala akkasitti konfaayindi ta'an kana keessatti manni cufame ulu kana faallee himteetta kun mataasaa dhiibbaa mataasaa qabaachuu danda'a namni qilleensa barbaachisaa walumaa galattoo haalli dhibee kun dhibamanii dhukkubsatanii miidhamuun walla tajaajilli kan akkamii jira nyaatumti kunoo maal kan akkamiiti gamii gahaadha maalirraa ka'eeti iyyuu kan namni hanqina nyaataarraa miidhaan kukkufuu kan ga'e maaliif? Gaariidha Tasfaayee Galatoomii gaaffii bareedaa na gaafattee nama kana hundumaa nama 1,000 lakkaa'amu walitti qabanii nyaata dhorkatanii adabaa turan. Nyaata yookaan laaqanatiin jiru yookaan irbaatatiin jiru. Nyaata hin nyaanne jettee gaafachuun immoo nama adabsiisa. Gaaffii wanta tokko gaafannaan hin adaba dullaatiin hin reebamu. Adaba yeroon jedhu waan biraa miti dullaatiin hin reebu. Kanaaf hin gaafatamu. Nyaata kana yeroo kennanis nyaatuma xiqqoo wayii kennu yookaan ruuzii kana dheedhii finiin bishaataa wal keessa makuu ishiyyuu waanuma xiqqoo tokko kennu yookaan immoo makroonii wayii kennu. Makrooniin kun immoo ashaboo duwwaadhaa garatti nyaattuu hin qabdu. Tokkoffaa nyaata kana hin kennan yoo kennanis nyaatuma xiqqoo malee hin kennan gaafa kennanis. Nyaataafuu bishaan dhorkatan. Bishaan utuma bu'aa jiru namni yeroo waraabbatu harreebamu jira. Maaliif yoo jenne deebiin kennan poolisoonni maaf dhorkatu? Dhuguma poolisoota kana keessaa aantummaa kan qaban ni jiru ni hangaddan muraasa yoo ta'anii waan kana dhiittaa mirga dhala namaa achi keessatti geessifamaa jiru hambisuuf humnallee haa dhabanii malee kan quuqama qaban gadda hangaddan hamboohan illee argeeran gaafa namni baay'een kun beelaan kukkufanii poolisoonni kan boohanii jiru. Garuu sirni kuni sirna Oromoo cunqursaa jiru, sirna Oromoof kabajaa hin qabne, sirna dimokiraasii hin kabajne waan ta'eef namni achitti rakkataa jira gara caalu achi keessatti rakkoon gahaa jiru. Walumaa gala hir'inni nyaataa akka inni jira akka kanaatti gaafii kennu gaafiin kennanii. Yeroo kaan immoo yoo kenname waanuma nam tokko nyaachuu qabu miti waanuma xiqqaa wayiiti kennu akka kanaatti hir'inni nyaataa gahaa kan ture. Waa'ee tajaajila fayyaa ilaashise tajaajilli fayyaa kiliinikni wayii jirti. Garuu tokkoffaa qoricha hin qaban. Namni baay'eedha. Walumaa gala tajaajilli fayyaa hin jiru jechuu ni danda'a. Kanaaf namni dhibeerra bu'ee namni baay'een baatamee achi deemaa, baatamee manatti deebi'aa rakkoo guddaatti ture jechuudha. Karaa wal'aansa fayyaas, karaa soorata dhiyeessuus, lachansaayuu rakkoo guddaatti ture. Maaliif nama lakkoofsa hamma kanaa ga'u otooyyuu manni murtiin beekiin akkuma seera Itoophiyaa kanatti illee nam tokko yooyyuu to'annaa jala oole sa'aatii 48 keessatti gara mana murtiitti dhiyaataa jedha seerri mootummaa Itoophiyaa kunillee. Garuu namoota kana otoo mana seeraatti hin dhiyeessin, otoo qaamni seeraa tokko hin beekin walitti qabanii nyaata dhorkatanii
tajaajila fayyaa dhorkatanii, reebichaan ji'a 3 guutuu dararaa turan. Haalli jiru kana fakkaata. Waa'ee nyaataa kana nyaata gahaa dhorkachuun kun anillee waan amma waan hubadheera haa ta'u garuu dhaggeeffattoota keenyaaf ifa akka ta'utti dhaggeeffattoonni keenya ifatti akka adda baafatanutti hanqinatu jiraaf immoo beekaatumayyuu beelessaniituma adabuudhaaf ta'e jedhamanii dhoowwatu bishaanii kanallee tuqxeeyyuuti kun maal hubatte ati maal sitti fakkaata? Waan beekaa dhoowwatamuu hanqina jira laata? Tarii heddumina hidhamaatii wajjin kan wal qabate. Hannu hidhe mootummaadha. Mootummaan tokko nama yeroo hidhu namoota isaa kan ittiin tursiisu bajeta qabaachuu qaba. Kanaaf hir'ina bajetaatii jechuu hin dandeenye. Kuni ta'e jedhanii nama mankaraarsuu, nama rakkisuu, nama adabuu haala akka kanaati malee yoo bajeta hin qabu ta'e jalqabayyuu hidhuu hin qabu nama kan hundama walitti fide. Yoo wal'aansa fayyaa kennuu hin danda'u ta'e hidhuu hin qabu. Namoonni kun immoo walumatti qabamanii humnaan poolisiitiin qabamanii kan hidhaman malee badii dalaganii achitti seeratti dhiyaatanii han hidhaman miti. Seerattis hin dhiyaanne, seeraanis hin hidhamne, humnumaan hidhamanii jechuudha. Kana waan gaafadhe hin qaba. Egaa bara jijjiiramaati jenneerra waggaa 28 booda olaantummaan Hiwaati hafee achuma hadi keessaa dhaabni tokko as bahee dhaabni Oromoo OPDO'n kaleessaa odeeffaan irraas bahee olaantummaadhaan isatiyyuu biyya bulchaa jira. Addunyaan iyyuu Oromoodhaan kan amma jiru gaasintu biyya bulchaa jedha. Mootummaa keessaa sinutu bulcha kan jedhanii dhaadatanus jiru. Kana maaliifan kaase inni 92, 93, 94 sun yeroo olaantummaa Hiwaat ture. Garagarummaa guddaan arga dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Tokkoffaa kan nu eeganu qawwee baatanii kan nu eeganu kan gadi nu baasanii deebisanu kan laga nu buusanu uffata miiccachuu qaama dhiqachuu kanaafi hidhattoota Hiwaati makaanuu keessan jiru. Warra OPDO deeppaa kan arginu yeroo barnoota siin jedhe sana qofa. Yeroo kilaasiitti galmatti nu guuranii barnoota kennan sana. Kana keessa tarii hidhamaa Oromootiyyuu isa qawwee baate isa eegu sana arrabsa ifata yoo barbaade tufa malee ija keessallee ildimmiidhaan ilaalanu turan hidhattoonni kun warra Hiwaati bara sana hidhamtoota Oromoo kana baay'ee kabajaa guddaa qabuufi turan. Kan biraa karaa nyaataa yeroo 3 ciree jira, laaqana jira, dhiyaana jira. Yoo irraa hafee gatameen alatti baatii 11 hidhamee taa'e mooraa Dhidheessaa guyyaa tokko guyyaa hanqina nyaataa hidhamu argeen beeku. Bishaan immoo ittiin taphatama. Kana dhugaa dubbachuuf waan inni dhugaa baasuun gaariidha. Garagarummaa kanas immoo uummatumni kun hubachuun barbaachisaatti fakkaata. Maaliif inni keenya nutti hammaate? Maaliif inni keenya daran garaa nutti jabaate? Maal inni sababni isaa kanayyuu tarii waliin jiraachuutu jira itti fufee waliin jiraachuu jira ta'e adda baafachuun gaarii natti fakkaata. Dhaloonni kunis argee darbuunis gaarii natti fakkaata. Kanaaf an kaasuu barbaade. Obbo Malkaa Tuttuqneerraati lammii biyya alaati lammii Awustiraaliyaati. Embaasii Awustiraaliyaa Itoophiyaa jira gaa sadarkaa tokko embaasii guutuu ta'uu baatu suma jira jedhan amanaa kan akkamitti akka ta'e nuumtes gaariidha. Walitti agam quba qabu hidhaa keessa jiraachuu yaalii godhaniiru. Dhufanii si arguudha, si eegsisuudha, mana seeraatti akka dhiyaattu xabaqaa kana si barbaachise waan akka haala karaa kanaan yaalii kamitti ture maaltu immoo keessaa argame? Haayee gaariidha gaa xiqqoo waan kana duubatti deebi'anii waa jechuun barbaada Obbo Tasfaayee. Jalqabuma akkuma atuu dubbatte biyyumaa bahuunuu jalqaba biyya koorraa kan hin gadi hin bahe rakkoo mootummaan Itoophiyaa mootummaan wayyaanee narra geessisee 1998 mana hidhaa keessan ture. Mana hidhaa keessatti
yeroo sana Eessatti hidhamte obbo Malkaan ni siidhaan ture yeroo sana hidhaasa bara dheeraa tokko karchalleen ture. nuti karchallee miti Adaamaa nu geessanii manuma dhuunfaa keessatti nu hidhan. Yeroo sanas akkuma kana namni Finfinnee keessatti afaan Oromoo haasoo sabboonummaadhuma argisiisu walitti qabanii achi keessatti nu hidhan. Haa ta'u yeroo sana akka kanaa nyaata nu dhorkanne, akka kanaa torcherii reebbitiin hin jiru. Poolisoonni ijoolleen Oromoo nu eeganii ni jiru. Poolisoonni wayyaanee kunillee ni jiru. Poolisoonni Oromoo kun yeroo sana to'annaa isaaniitiin hojjetu. Kan isaan to'atu ijoollee warra wayyaanee kana. Nutti iyyuu dhiyaatu. Nutillee isaan jajjabeessina, encourage isaan goona. Yeroo jarri dhufan immoo ni sodaatu. Nurraa baqatu. Haa ta'u miidhaa akka kana nurraa hin geenye yeroo sana karaa warra wayyaanee yoo ta'u warra ijoolleen warri afaan Oromiffaa dubbatanii nuttuu dhiyaatu turan. Haala akkasiitiin hidhame jennaan biyya keessa jiraachuuf haalli jiru humnaa ol waan ta'eef gara biyya alaatti hin bahee sana booda gara biyya Awustiraaliyaan dhufee jechuudha. Sana booda proteekshinii argachuuf biyya kootirraa proteekshinii waan hin arganne lammii biyya kanaan ta'e malee ani lammii Itoophiyaati. Ani nama politikaal viyuu qabu, nama ilaalcha siyaasaa qabu. Durallee taanaan politikaal rifiijii malee ikonomikaal rifiijii miti yeroo biyya kanallee dhufu. Yookaan immoo biyyuma kanatti jireenya fooyya'aa jiraachuuf miti ani dhufu. Mootummaan Itoophiyaan ari'ate jennaan ani dhufe. Amma immoo deebi'etanii gara biyyaatti galeen yeroon adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjedhu amma jijjiiramni dhufeera. Saba keenyaaf wal gargaarree waa tokko hojjechuu dandeenya. Sabni keenya bilisummaa bara dheeraaf eegote. Bara dheeraaf cunqursaa jala ture. Ammallee cunqursaa jala jira. Kana keessaa gara bilisummaatti tarkaanfachiisna. Yeroon kun jaarraan kun jaarraa 21ffaatti yeroo dimokiraasiin guddatee iddooma dimokiraasii kanallee qabanii dhaaban rakkisaa yeroo ta'etti biyyi keenya rakkoo guddaa keessa jira. Bilisummaa waan hin qabne. Sabni keenya gidiraa guddaa keessa jira. Kanaafuu akka adda bilisummaa Oromootti, akka miseensa adda bilisummaa Oromootti bilisummaa saba keenyaaf wanti hojjechuu qabnu ni hojjenna kan jedhu abdii sanaatiin ani deebi'ee adda bilisummaa Oromoo jooyinii godheetaniin hojii jalqabee jechuudha. Garuu deebi'ee maal ta'a? Isuma gaafa biyyaa baanee isumatti deebi'ee isarrayyuu immoo hanammaati. Gurra geessisanii saba keenya irra yeroo geessisan argine jechuudha. Dhuguma ani achitti hidhamuu koo embaasiin Awustiraaliyaa dhagaheera. Dhagahee gara sanqallee dhufaniiru. Haa ta'u isaan gashuu waan didaniif deebi'anii galan jechuu dhagaheera. Gaariidha. Egaa amma akka wal quunnamuu dandeessan hin beeku achi keessatti hagama akka wal arguu dandeessan hin beeku. Masa fakkeenyaa isa kan dhidheessaa sii kaaseera torbanitti guyyaa tokko xiqqaate waliin taane kumni hedduu kun lagatti yaanaa ol keessa oollaa. Guyyaa tokko immoo dirree gurguddaa dirree kubbaa fa'i jira achitti walitti baanee waliin oollaa amma danda'ametti taphaani sirbaadhaatiin wal gammachiisu kana fa'i jira. Sana keessa immoo odeeffannoo wal jijjiirruutu jira. Rakkoon guddaan jiru addunyaa mooraa sana ala ture quunnamtiin qabnu turre firrii yoo dhufes alaalatti waan fide warruma kellaa eegutti kennee deebi'a. Dhaamsaa wajjini. Akkami egaan ammallee namoonni hedduu akka achi keessatti hafan inni hubadha. Maal himata maal dhaammata laata warra achi keessaa kun namni ba'uusaa hiikamuusaa himuu dhaga'u maal himata maal dhaammata? Egaa maal dhaammata yeroo jennu wanti amma yeroo asirratti obbo Malka wantan sirraa dhaga'u barbaade waanuma uummanni keenya hubachuu qabu. Waliinis ta'ee mata mataattis waanuma gochuu qabu achi keessa jiru kana gargaaruudhaaf karaa seeraatiinis
karuma danda'amin maal barbaada maal ta'uu qaba waan hidhamtoota achi keessa jiru karaa ilaaluun. Sirriidha. Gaaffii bareedaadha. Waan sabni keenya taasisuu qabu ni jira. Kunis maali? Akka seera Itoophiyaatti nam tokko sa'aatii 48 ol hidhamee beekamtii mana murtiitii ala hidhamee taa'uu hin qabu. Nama keenya yeroo baay'ee beekamtii mana seeraatii ala ukkaamsanii hidhanii gidirsaa argisiisaa jiru. Kuni dhaabbachuu qaba, hafuu qaba. Sabni keenya walii dirmachuu qaba. Yeroo iyyuu namni seeraan ala bahee hidhamu, yeroo toorcharii godhu, uummanni inni ala jiru, namni kun maaliif hidhame? Sababii Oromoo ta'eef hidhame. Namni kun maaliif hidhame? Sababii gaaffii bilisummaa qabuufis hidhama. Kunis mirga bare. Yoo gaaffii bilisummaa gaafachuun mirga dimokiraasiiti. Kanaafuu sabni keenya yeroo kanatti walii tumsuu, yeroo kanatti bakka dhimmi ilaalutti barreessuu, hiriira nagaa bahee dura dhaabbachuu danda'uu qaba. Mana hidhaa iddoo jiranitti haala danda'ame hundumaa keessatti immoo wal deeggaruu iddoo amma nutti turre kanallee nama sanqallee iddoo nutti turrellee nama hin butanii viizitariin hin danda'amu. Garuu immoo uummanni mootummaa gaafachuu ni danda'a, pirootestii gochuu ni danda'a, mirga dhala namaatti himuu ni danda'a. Dhiittaa mirga dhala namaa raawwataa jiru. Kuni wanti ta'aa jiru kuni seeraa ala dhala namaa irratti mana irratti cufanii nyaata dhorkatanii tajaajila fayyaa dhorkatanii gadi bahanii immoo dimokiraasiin jira jechuun bara ulfina saba kana dhowwachuudha. Ulfina dimokiraasii vaaliyuu dhowwachuudha dimokiraasii. Ta'uun qabu kun dhaabbachuu qaba. Hamma yoomitti sabni keenya sababii ilaalcha siyaasaa qabuuf, sababii deeggaraa adda bilisummaa Oromoo ta'eef, sababii Oromoo ta'eef, sababii sabboonaa Oromoo ta'eef hidhamuun qabu sabni keenya. Kuni dhaabbachuu qaba. Kan kana dhaabsisu immoo Oromoodha. Oromoo ofiisaa. Mirga isaa kan kabachiisachuu qabu Oromoodha. Mirga kanaan dura sarbame deebisee fudhachuu qabu Oromoo ofiisaati. Kanaafis Oromoon otoo naannaatiin waliin qoodiin, otoo amantiitiin waliin qoodiin, tokkummaa Oromummaa dhaabbatee mirga isaa kabachiifachuu qaba. Kanaan jechuu barbaadu. Gaariidha. Hundumtuu gaanni biyya hambaa jiru kun akkuma tu argite kan biyya hambaa ture kun kan biyya isaatti deebi'ee biyya isaa arguu firoottan isaatti hojii wal arguu hin hawwine hin jiru. Uummanni keenya biyya jiru immoo haala biyya keessaa kana agam hubata isa jedhu irratti shakkii guddaan qaba. Yeroo baay'ee isuma bobaasaa jalatti ta'u isa tun taanin warra biyya hambaa kanatiyyuu argaa haala akkasii faani Oromoo gaa akka jiru kan beeku baay'ee xiqqaadha biyya keessa. Burjaajiin guddaan akka jiru. Uummanni kun maalirraa ka'eetiyyuu waan isa lammii isaarra, jaallan isaarra, firoottan isaarra, Oromoo akka isaarra maaltu akka gahaa jiru sirriitti hubachaa waan hin jirreef. Tarii immoo warri hojii koo jedhanii bobba'an kun dabballoonni bulchitoonni naannoo immoo olola akka malee adeemu kanaan fakkeenyaaf amma gaayyaa akkuma hidhamtoota sanqalleeffatti guurame kanatti dhiyaataa jiru hin beenna. Warra baankii saame, warra kana godhe, warra Oromoo ajjeesaa jiru, ajjeechisaa jiru. Inni kunis tarii madaala kaasanatti fakkaata hanqina odeeffannoo kanarraa kan ka'e burjaajii guddaatu jira. Kun immoo miidhaa guddaa qaqqabsiisaa jira obbo Malkaa keessaa karaa itti gala adeemsaaf itti gala qabsoo uummata Oromoo karaa ilaaluun. Fakkeenyaaf egaa wanni abdiin guddaan irraa eegamu tokko filmaatota isa deemaa jira. As keessatti immoo burjaajiin kun miidhaa guddaa qaqqabsiisuu danda'a. Mee akkuma nama biyya keessa gara gaggalee argaa turetti karaa kanaan maaltu si yaaddessame yaaddoo akkamii qabda? Yaaddoon ni jira. Yaaddoon jiru maqaa dimokiraasiitiin kakatama. Maqaa dimokiraasiitiin baay'een dubbatama. Garuu mirgi dhala namaa
ammallee biyya keenya keessatti rakkoo keessa jira. Filmaanni deemaa yeroo jennu nam tokko filachuuf mirgisaa guutummaatti kabajuu danda'u kabajamuuti itti jira. Har'a dhugaadha filmaanni yeroo qabametti deemuu qaba ta'uu qaba kan jedhu nan amanaan isifii kiyya. Haa ta'u immoo malee mootummaan Itoophiyaa qabinsa mirga dhala namaa eeggannaa guddaa taasisuu qaba. Ammallee namni keenya rakkina keessa jira karaa lixaa Oromoon, karaa Gujii, karaa Booranaa. Isa komaandi poostii jala bulu qofa miti. Inni komaandi poostii jala bulillee mirga hin qabu. Kanaafuu kuni dhaabbachuu qaba. Waraanni biyya keessa deebi'ee waggaa 27 guutuu saba kana reebuun hafuu qaba. Waraanni gara mooraatti deebi'uu qaba. Nagaan bu'uu qaba. Akkasitti aan filmaanni nagaan ta'uu danda'u. Gama tokkoon dullaatiin nama reebaa, gama tokkoon filmaata gaggeessuu rakkisaadha. Dimokiraasiin akkasiin jiru. Dimokiraasiin bari kabajaadha. Kabajaa barbaada. Nama kabaja. Ilmi namaa dhaluma namaa ta'uusaaf qofa kabaja. Amantii barbaade irraa haa ta'u, baakgiraawundii barbaade irraa haa ta'u, dhala namaa waan ta'eef ni kabajama jechuudha. Sana hiikkaan dimokiraasii. Vaaliyuun dimokiraasii. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa kana tilmaama keessa gashee saba kana kabajuu qaba. Saba Oromootti irratti roorrisuun, hidhuun, ajjeesuun dhaabbachuu qaba. Warri qawweetti amananii maqaa dimokiraasiitiin kakataa turani kunoo wayyaaneen dura isaanii turan illee hin jirani. Dargii yoo hafu mootummaan fiwudaalii yoo hafu ni darbinumti ammaa kunu. Mootummaan amma jiru kun immoo gatii qeerroo bilisummaa Oromoo kaffaleen aangootti ol dhufe. Kuni ifaa gala. Har'allee immoo deebi'anii qeerroo bilisummaa Oromoo irratti galagalanii qeerroo bilisummaa Oromoo kana abbaasaa haadhasaa reebuun ajjeesuun dhuguma kuni kabajaa of dhowwachuu. Sila kabajaa isaaniin malu argachuu kan qabani saba isaanii gidduutti kabajaa sana dhabuu natti fakkaata ani akkanii fi tilmaamutti. Kanaafuu mootummaan ammaa kuni saba Oromoo saboota gara biraas mirga isaanii eeguu sabni keenyas immoo dammaqinaan waan amma arganne kana waan muqaratti arganne miti. Dhaloota meeqati irratti wareegama kaffale. Nama meeqati goota meeqati gidiraa gala. Isa ammaa kana atis beekta obbo Tasfaayee ilmaan Oromoo yoo xiqqaate 100 lakkaa'amani qabamanii iddoo bu'an wallaallee callinee taa'aa jirra. Oromoo baay'ee maqaa deeggaraa adda bilisummaa Oromoof maqaa miseensa adda bilisummaa Oromooti. Kanaafuu sabni keenya dammaqinaan guutummaatti Oromiyaatti dammaqee sagalee isaa kennachuu qaba. Iddoo na baasa. Bilisummaa koo naa mirkaneessa iddoo jedhee iddoo amanutti. Osoo sagaleen isaa asirra rukutamiin achirra rukutamiin osoo sagaleen isaa jalaan hatamiin sagalee isaa kennatee waan barbaadu waan bara dheeraa irratti wareegama kaffale bilisummaa isaa mirkaneeffachuu danda'uu qabaan jedhan. Wanti isaa uummatichi kan filatu bareeraa garaatti adeemuu qabu bareeraa isa jedhu irratti dubbachuuf gaaffiin jiraatti fakkaatu har'a miti isuma waggaa 2028 irraa sanayyuu isuma bara 1992-93 sanayyuu wanni yaadde isaanii haala burjaajii ta'e jedhamee adeemu kanadha. Sanaan achitti warri aangoorra jiru kun warra waggaa 28 waggaa 30 guutuu waan hunda to'atee risoorsii jiru kana jechaadha. Logistics maaloo humna namaa hunda isaa warra to'atee ittis gargaaramaa turedha. Ammas kun hundumtuu harka isaanii jira. Kanaan achitti immoo amma maquma jaarmaa amma ijaaramee as bahee kanaatiin maqaa biltsiginnaadhaan kanaanullee wanti kun kaleessa kanarraa kan nageenyu keessaa hojjettoota mootummaa beeksisuma baasanii walgahii
irratti argamtanus hin beeksifna walgahii kana irratti sagantaa dhaaba akeeka biltsiginnaa paartiitu irratti mari'atama. Kan hin argamne irratti tarkaan fudhanna fayyadamee waajjiroota ministirii keessatti waajjiroota gurguddaa keessatti jechaadha. Egaa kun inuma gadi bu'a jechaadha. Dhimmi dinagdee Itoophiyaa keessatti yoomuu yaaddessaadha. Rakkinni waan jiruuf hiyyummaan waan jiruuf namoota keenya hedduus kan immoo harka kennisiise akka beeknutti tokko kana maaliif maatii hedduu dadhuuba jira. Taa'is jedhamee immoo kan maatii irratti xiyyeeffatamu tokko kanaafi warra abbaa manaa fi haadha manaa hidhame jettillee nu kaaftee turte bal'inaa badaadha dubbachuu hin dandeenye. Kunis yeroo hunda jira ture. Yeroo bakka hundatti anamma karchalleetti mudhamu abaarii koo keessaa abbaa manaa fi haadha manaa kan waggaa 4 mana hidhaa ta'antu jiru waliin maatiin badeechaadha. Kunis ta'e jedhameeti tarii yaaddoo kan jennu waan akkasii faarratti kan naanna'e ta'uu danda'a. Egaa asirratti tarii dammaqanii irratti qophaa'uun irratti hojjechuu waan barbaachisaa jechuu danda'ama. Waanuma yaaddoo uumu keessaa tokko kana maaliif akka ilaallutti tarii yoo gaafatamne illee deebii kaa'uu dandeenyu filmaannitti as adeemu kuni uummatoota warra bilisummaa dheebote qofa otoo hin taane warruma waggaa 30 aangorra tureefuu isa murteessaadha. Dubbii jiraachuuf dhabamuu waan ta'eef haalli isaa waan salphaan ta'uu tarii kana irratti uummanni kun dammaqee irratti hojjechuu qaba fakkaata. Tooftaa itti gargaaramaa turan hin beekaa hundasaayyuu akkamitti akka inni sagalee kennu afaan faajjeeffamu akkamitti akka korojoon karaarraa maquu sagaleen hatamu. Ishee kana tarii yaaddoon guddaan waan hundaafuu yeroo keetii fi baay'ee galatoomsi jechuun barbaada. Maqaa Oromiyaa News Network, maqaa dhaggeeffattootaa, maqaa sagantaa hubannaatii fi ogeessa teeknika keenyaa Nuuree Sabaa wajjiniin nagaa ta'ee nu jiraadhuun siin jedha. Gaarii Obbo Tasfaayee galatoomaa isinillee sagantaa keessan irratti na dhiyeessuu keessanii fi galatoomaa eebbifamaa jabaadha. Ushurururu hin jennu maaliif jenna qoricha nyaattus beekna qoricha galtus beekna of tuultuu bakkaan geenya hinafu gadaan keenya dubbii garaa bulfadhu dhiyaattee ta danda'i hin susubiin sagalee sabaa ta'i waan arganne qabanne kan namne barbaadanna wabii waliif dhaabbanne duratti tarkaanfanna finfinneen faloo dhabdee nuti keessaa dhiibamne akka biyya abbaan qabne karaa deemaan saamamne araddaa tufaamuna qee doorii doddoto qee jamoo dabalee qee abeebee tufaa qee shubbuu ejersaa qee axalee jaatanii qee warra abbaa gadaa tafkii tarcaaftanii maqaa keenya ganamaa kan biraa moggaaftanii sirraayyaane alanaa kanaafuu foolattanii osoo akka garaa kiyyaa gootota Oromoon galchaa gara suudhukiin galchaa baalchaasaa footan galchaa abishee garbaan galchaa hayilee fidaan galchaa jaarraa abbaa gadaan galchaa ilimoo qilxuun galchaa magarsaa bariin galchaa Huseen Buneessaan galchaa yaa ijoollee waloof galchaa yaa qeerroo waloof galchaa manguddoo waloof galchaa Oromoo waloof galchaa eenyutu eenyuu gadi jabaa waaqa tokkicha itti marsii qabi.
mari'adhu yoo dubbiin akka duraatti ta'e dhufe hin callimnu qomootti himadhu har'a cubbuu sana qeerroonni ta'e cufe malaan qabidda fi mari'adhu yoo dubbiin akka duraatti ta'e dhufe ni sardina lammiitti iyyadhu itti cinnee finne gamtaa kee eeggadhu waggaa dhibba gowwaan nuti iyyee diina naasifne hin ciisiin beekadhu qabii adawwii nyaachisi biyyee. Dhaloota dhaalchisi gadaa maddatumaa seeraa of ta'ii kan kee himadhu haaji gudaan sirna badaa dinne nu miidheera yeroon amma karaa filadhu guyyaa darbuu nafne maqaan dabarre maa baata deebisi dhugaa miliqxee keenyatti hacuucamne silaa ati ormaam laatta waliin furanna waan nu dhibdee Abubakar Musaa boca qabsoo keenya karaa nu qabsiise jaalala waliif kuusaa galma malaan keenya garaa yoom nu ciise akka leenjisoo dhiigaa harka kennuu mormine lollee agarsiifne har'as foo waliif dhiigaa diina ulaa dhorkine gamtaa wal barsiifne. Waan dhufe dhiigaan dhufe abbaan mala baafata dhiisu tuttuqaa kanaan himoona abjuun tole si dhumate miilana qomoon koo walii galee sana qeerroonni beekufe malaan qabidda fi mari'adhu yoo dubbiin akka duraatti ta'e dhufe hin callimnu qomootti himadhu har'a cubbuu sana qeerroonni ta'e cufe malaan qabidda fi mari'adhu yoo dubbiin akka duraatti ta'e dhufe ni sardina lammiitti iyyadhu bara asaasani owwaachuuf hin tolu ol kaawwatan ol kaatan fudhatu ati karaa bani ni beekna qoluuf lolu hin nyaaramu lammii wal hubatu. Dhaloota dhaalchisi gadaa maddatumaa seeraa of ta'ii kan kee himadhu haaji gudaan sirna badaa dinne nu miidheera yeroon amma karaa filadhu akeeka kee ibsi malee ormi sobee seeqaa dubbadhu ifaan ifatti haa bulu qeerrootu nu falee gamni karaa beekaa deebi'i dafii sabatti. Abubakar Musaa boca barruu keenya karaa nu qabsiise jaalala waliif kuusaa galma malaan keenya garaa yoom nu ciise hin turru irraan geenye jala jalaa qabanna wanta nu harkaa baate yeroon amma ta'uu beekne laga wal ceesifanna yoo cimne dubbiin taate. Waan dhufe dhiigaan dhufe abbaan mala baafata ofirratti hin baajini owwaadhu hiree qabda booda nutti hin laaline qileetti